Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam ooltan sagantaan keenya as Keeniyaa Naayiroobii irraa darbu eegalee kan har'aaf qixeessineen abbaan gadaa goobana hoolaa manni koo saamamee miseensi maatii koos hidhamee jedhan. Saa shaniif walakkaa haga sa'a 6 haga moo bari'ee sa'a 12tti waraana mootummaatii fi poolisii Oromiyaatiin qeeqiyya saamaa bulan. Waraabessi nama nyaatee hammaannaan tarkaanfiin irratti fudhatamu aanga'aa dubbisneerra. Waraana keessaa manni ajjeese jiraatu sodaa malee jiraatu goona jennee waraabessa torbatu ajjeefame achumatti awwaalessa jechaadha mana ummataati. Odeessaalee gaggabaaboo dabaaluun Firaa'ol Balaayee saganticha dhiyeessa. Abbaa Gadaa Tuulamaa fi barreessaa gamtaa abbootii gadaa Oromoo kan ta'an abbaa gadaa goobana hoolaa halkan eda garabarii manni isaanii saamamuu fi maatii isaanii keessaas qaamoleen nageenya mootummaa nama qabanii hidhuu BBCtti himan haala biyyattii fi Oromiyaan keessa jiran irratti dubbachuu isaaniif hordofamaa akka turan kan himan abbaa gadaa goobana hoolaan waan isaan mudate akkanaan Hamzaa Huseenitti himaniiru. Saa shaniif walakkaa haga sa'a 6 haga moo bari'ee sa'a 12tti waraana mootummaatii fi poolisii Oromiyaatiin qeeqiyya saamaa bulan. Maal jedhan sababii maaliif? Sababbiin ilmi kiyya eegaa na biraa deeme waggaa 4 namni kun nama umrii 32 gizee baay'ee bulchaan aanatii fi komandarri aanaa waan ilma kiyyaa kana dhaadhessee yoo dubbatu dhaqee warradheetan bulchaa godinaatitti himadhe akkanarraa dhoowwani waajjira dhaaba godinaatitti himadhe sababbii kana mootummaan akka walitti nan buufne nama kana ani hogganee hin danda'u sababbii isaatitti maatii kiyya rakkisinaa jedhee itti madhee jiraa homaa godhanii hin dandeenye kanaafuu amma sababbii kana sababeeffatanii kalee galgala mana kiyya halkan seenanii kilaashiin 2 tokko kiyya tokko kan mootummaati kaartaa 3 dhiitii guutuu wajjiniin dhiitii 115 walumatti qabaa shugguxii tokko kaartaa 2 wajjin xiyyiitii 30 kan shugguxii waan haati mana kiyyaa manatti funaannatte waan wafcoo waan suuqii akka carraa ta'ee immoo ijoolleen waan oomisha paappayyee kana qabnaa waan isaan gurguran birrii 200 akkasumas warqii kiyya kan mormaa girama 35 warqii haadha mana kiyyaa kan gurraa kan mormaa kan qubaa akkasumas birrii duraanii kana kan akaakayyuun teenya nutti kennitetu jira birriin dhakaraa durkunu birriin 30 akkasumas moobaylii tachii kana biyya alaatii kan namni naa erge itti wallaaletan mana godhe moobaylii 2 isa wajjiniin halkan edaa nasaamanii warratanii deeman akkuma isaan nasaamanii barii lafti bariitee maatiin natti meenan bulchaa godinaatitti himadhe waajjira dhaaba godinaatitti himadhe poolisii komishinii Oromiyaatitti himadhe waajjira pirezidaantiin arganne itti gaafatamaa waajjira pirezidaantiitti himadhe kanaafuu rakkina kanatu narra ga'ee siin jechuu barbaade. Nama akkamiitii eessa jiraata maaliif sababa isaatii isin irratti xiyyeeffatan? Inni amma sababbiin isaan irratti xiyyeeffatanii waraana woboodhaa kan opereeshinii godina Shawaa Bahaa kana isatu hoggana jedhan sababbiin isaanii kan immoo qabame kun nama adda jiraatu nama qe'ee adda qabu achi qabani. Qe'een turre isin yeroo wanti kun raawwate? Qe'een turre ani bushooftuun ture namni gocha kana akkanatti narratti raawwate anatu hin jirre malee oduu na arganii akkuma boojii gadaa karrayyuu sanitti najjeesu. Qe'ee keessan eessa jiruttidha saamichi kun kan raawwate? Bulchiisa ganda duwwaa tokko Odaa Boqotaa bulchiisa ganda Odaa Boqotaa magaala Maqii. Qabeenyuma fuudhanii deeman immoo nama qaban immoo gama seeraatiin wanti raatan jiraare? Wardiyaa kiyya hin rukutanii ilma kiyya immoo kan mana isaatii gara biraa jiraataa isa qabanii deemaniif ilma kiyya qabanii gara deebisan hin beeku. Isin amma dhiyeenya kana waan naannoo Oromiyaa akkasumas nageenyaan wal qabatee waan biyyichi keessa jiru irratti nagaan akka bu'uu qaamni hundiyyuu mari'atee gattaa'ee akka sirreeffatu dubbataa turtan miidiyaa keenya kana dabalatee tarii dhimma kanaan waan isin irratti xiyyeeffatame isinitti fakkaatamoo maal haga kana kan isin irra ga'eef sababi? Ani yeroo hundaa nagaan lallaba yeroo hundaa paartii kamiyyuu akkan deeggarre gadaadha. Gadaa silaa namni natti dheessee hin ba'a akka sirna gadaatitti qe'eentii yommoo tumaa qabdi. Darba iddii shaniitii asitti ciisa sangaa falqaatii asitti namni natti dheesse bineensi natti dheessee hin ba'a. Hanga ammaa hin laallaa
malee rakkinni kee akkamii ajee qaamni tokko kan na bira ga'u hin jiru. Ani Bishooftuun ture amma ol baqadhee Finfinnee jira. Hayyama qe'ee keessan akkamitti jira? Qe'ee keessan irraa baqattanii bakka Finfinnee akka jirtan natti himtaniittu haalli qe'een keessa jiru haalli maatii akkamam? Ani kalee Bishooftuun ture. Eega dubbiin kun akkanatti natti jabaatee qe'ee kiyyarraa eegan baqadhee amma gara ji'a lamaati. Maaliif wanti nagaadichi jiruufi wanti na hordoffiin jiruuf qe'ee kiyyarraa eegan baqadhee ji'a lama warri naannoo sanii jiraachuu hin danda'a. Qe'ee kiyya kan baadiyyaa kan magaalaa qabeenya kiyya kan baadiyyaa kan magaalaa yeroo ammaa kanatti maatiin kiyya kan baadiyyaa jiru maatiin kiyya kan magaala jiru baqatee jira maatiin kiyya iddoon kiyya cufaadha karriti kiyya cufaadha. Hoogganaan qajeelcha poolisii aanaa dugdaa Inspektar Mohammad maatii ijoollee abbaa gadaa hidhattoota waliin jiran to'achuun alatti saamichi qe'ee isaaniitti poolisiidhaan raawwate hin jiru jedhan. Nu poolisii uummataati malee poolisii nama saamuu miti. Tokkoffaa manni isaa deemamee namni mana isaa deemes hin jiru. Ilmi isaa Boollee Goobana Hoolaa kan jedhamu obboleessa isaa wajjin caakkaadhaa dhufee mana galee odeeffannoo san argannee naannoo san deemne inni dheessee nu jalaa ba'e. Isaan moora kan fiigu qabanne kanas rukutuu dandeenya rukunnee hin qabanne hin to'anne. Seelii diinaati loojistikii diinaati nyaata deddeebisaa fi isa wajjin deemaa kanaaf to'anne malee qe'ee isaas dhandhee wanni nu raawwanne tokkos hin jiru. Hanga asitti dhufamee qulqulleeffamuun hin danda'ama. Rakkoo keenya muka isaati kan jedhu kun adda ba'uun hin danda'ama. Baay'ee isaan kan isaan himatanii qabeenyi hedduun akka jalaa saamame meeshaan mootummaa bira jirullee kan isaanii dabalatee akka jalaa fudhame birriin akka jalaa saamame fa'aa himatan. Ayyaanni Oromoo isatti argu malee nu maal goonaa kana goona go. Ofii isaaniitiif fa'aa akka sodaatan baqatanii Finfinnee fa'aa akka jiran kana fa'aa himatu. Asuma keessa deemanii asuma keessa oolanii deemanii maaltu isaan tuqee maaltu isaan qabe isaani bari abbaa gadaati jedhamee kini achi ta'ani ilmi isaa bar nama lamatu diinatti makamee diina keessa jira itti gaafataman godina Shawaa qabu mucaa isaati kuni mootummaa bira jira nu amma qabu odoo barbaade mootummaan achitti hin qaba nu amma asitti maal goonaa isa to'annare maal goonaa isaariin. Mucaan hin hoogganuu hooggansa koo jalan jiru of danda'ee ba'eeraa. Inni dhimmi isaanan ilaallatu jedhee himadheen ture jedhan dhuguma himatanii ofirraa buusanii turanii. Nu biratti homaa wanti himatanis hin jiru wanni beekus hin jiru ani. Kana inni mootummatti dhiyoo jira bar sirriitti beeku warri mootummaan amma isa achi jiru asitti dhufnee maal jennee mee to'anna maal jennee isa ariinas. Hayyee Inspektar Mohammad ulfaadha galatooma. Odeessa aanuun waraabessi erga dhiyoo naannoo Finfinneetti nama nyaatee booda qe'ee jireenyaarraa fageessuuf tarkaanfii akka fudhataa jiran aanga'aan BBC'tti himan akka poolisiin magaalaa Laga Xaafoo jedhetti torban lama dura ga'eessi ganna 30 abbaa ilma tokko ta'e halkan sa'aatii 3 booda qe'ee jireenyaa ammayyaa CCD jedhamutti waraabessaan ciniinamee yeroosuma lubbuun isaa darbe yaaddoo kana qolachuu fi gaaffii bulchiinsi magaalichaa dhiyeesseen ekspertoonni federaalaa fi naannoorraa walitti dhufan halkan 3f waraabessa adamsaa turan abbaa taayitaa eegumsa bineensota bosonaa Itoophiyaatti daariktara hirmaannaa uummataa kan ta'an obbo Baankii Buddaamoo waggaa 2 keessa waraabessi Finfinneetti nama 8 ajjeesuu BBC'tti himan ammayyuu taanaa haala tarkaanfii tibbana ture gaafateera. Boona kan keessaa ta'e uummanni achi keessa jiraatu sodaa malee jiraatu goona jennee waraabessa torbatu ajjeefame achumatti awwaalame jechaadha maannama uummataati. Namni tokko ammoo nyaatamee ture gaafichi kun kadhee adeemuu nama nyaachuu jalqabee waraabessa namoomaan jiraataa ture. Eessatti nyaate? Achuma keessatti. Nama akkamii nyaate tanii beekama odeeffannoo qabdu sin? Namuma umurii isaa giddu galeessaati. Namuma achi keessa jiraatu. Waraabichi kun amma yoo foon namaa baratee booddee rakkoo guddaa ta'uu danda'a. Kanaaf falannoo kaa'anii. Opereeshinii guyyaa meeqaaf raawwattan isin? Guyyaa 3 qofa. Halkan hidhachuudhaa miti dhukaasa dhagaa turreedhaan jiraattoti? Sirriitti hawaasaaf hubannoon kennamee dhukaasni sababa kanaaf dhukaa sa'aatii haganaatiif haganaa qofa dhukaasa kana waan biraan seenaa waraabicha nama nyaataa jiru kana muraasa isaa keessaa hedduudhaaf jennee poolisii magaalaa namoota adda addaa wajjin erga dubbatamee walii galameen booda galamee jechuudha wajjin kun. Amma jiraattonni dubbisne maali waraabessi guyyaadhuma sa'aatii 12 ba'aa jedhu amma eegga tarkaanfii kana fudhatamee booda wayi furmaata argate. Torbaan hoyyuu hin geenye iyyuu amma dhageessee hordofna bakka maal isaa kan dubbisuudhaan akka bosonatti deemu bakka jireenya namaatii fi waraabichaa akka adda ta'u haalli hin jiran jechaadha. Bakki itti amma waraabessi dahate kun mana nama kan dhageetti manuma ijaarameen xumuramne keessa dhaqee mana isaa godhateedhaan akkasii? Manuma
ijaaramee hin xumuramnee fi ka namni keessa jiraatu jira jala isaa bana jiraatee amma filaa jala isaa cubbuu qaban ture banaa jedhisa. Qaamaanis dhaqee ilaaluu yoo baatu ogeeyyiin lafa sana erga haala akkasii kan natti himan. Ijaarsichuma rakkoo qaba haala mijataa maantee waraabessaa akka ta'uuf haala mijataa kan uume jechuudha taasisan. Wanni akkasii kun baratamaadha waraabessi nama nyaachuun dur horiifaa nyaata fagootti. Kun salphaayyuu magaalaa Finfinnee keessatti ammaatitti gabaasa qabnuun waggaa lamaa keessatti akka nama 8 akka ta'ee jira kan nyaatamee jiru. Namaayyuu kun xiqqaadha jechuun nan jenna. Maaliif hoo jenne bakki jireenya waraabessaa namaan kan ta'e waraabessi inumaayyuu namaa waliin makamee amma bosonni hin jiru bosonni illee garmalee waan manca'aa dhufaa jiru. Waraabessi gara mana akka dhufu godha. Bakka ciisanitti immoo warra daandiirra jiraatan immoo akkam akkamii waansaa? Tokko halkan kan socho'uus jira kan bakka ciisu ol seenee fudhatee baay'een nyaatee jira. Daa'imman galgala sa'aatii naannoo 12 hanga 1 socho'an jiru. Haala mijataa yoo argate haalli nyaataa jira jechuudha barannaa deemaa kan warra Amma odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Ministeerri geejjibaa fi loojistiksii Itoophiyaa guyyaa har'aa balaa xiyyaaraa Boeing 737 bara 2019 lubbuu namoota 157 galaafate ilaalchisuun gabaasa marsaa xumuraa baaseera. Akka gabaasa kanaatti seensariin kaattuu bitaa xiyyaarichaa Angle of Attack akkuma xiyyaarri lafaa ka'een rakkoo godhatee daataa dogoggoraa gara kutaa to'annoo balaliitti erguu eegale. Kun immoo sirna to'annoo xiyyaarichaa MCS jedhamu jeequun akka balaan qaqqabu taasise. Sababa hongee Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaatti mudateen lakkoofsi daa'imman rakkoo hamaaf saaxilamanii ji'a 5 keessatti dachaan dabaluu UNICEF beeksise. Akka gabaasa UNICEF kanaatti sababa jijjiirama haala qilleensaa qaala'insa jireenyaa sadarkaa addunyaatti uumameen walitti bu'iinsaa fi hanqina oomisharraan kan ka'e beelaa fi dheebuu hamaaf akkasumas dhukkubaaf saaxilamaniiru. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessa dhumaan Itoophiyaatti hojjaa isaan tokkoffaa ta'uun isaa kan himamuuf dargaggoo Nagahoo Jimaa hidhaa torbee lamaa booda kamisa kaleessaa gadhiifamuu hime. Waa'ee turtii isaa BBCf kan qoode dargaggoon kun waajjira poolisii magaalaa Maqiitti hidhamuu fi mana murtiitti akka hin dhiyaannes dubbateera. Waa'ila koo hiikaa fi tasaatu dubbise. Iddoo wayiitti osoo hiriyootaan koo wajjin bashannanaa jirudha isaan kan dhufanii na qabani. Achuma magaalaa Maqiitti moo bakka biraati? Magaaluma Maqiitti jechuudha. Achitti dhufanii na qabaniyyuu achi booda poolisichi na qabee maaliif na qabdu maal ani jedheenii jennaan. Tibba darbe kana waan poosti gochaa turtanii beektaa waan ta'eef kanumaaf waajjira poolisiitti barbaadamtaa naan jedhe. Maal poosti gochaa turte yeroo sana? Ani yeroo sanatti wanti poosti gochaa ture uummata Wallaggaa qe'ee qabeenya isaaniitirraa buqqa'aa turanii akkasumas immoo warroota faannoo Amaaraatiin ajjeefamaa turan san warrootuma sanan poosti gochaa ture. Malee wanti biraa hin jiruyyuu. Gaafa si qabanii poolisiidha moo nama wayyaa siviilii uffate moo akkamitti si qaban? Poolisii dhumatu na qabe jechuudha. Bakkuma nan taa'aa jirutti poolisiin dhufeetuma kootu barbaadan taanaan jedhee. Waraqaa ajaja mana murtii qabu gaafa si qaban? Hin qabanii isallee gaafadheen jira. Xalayaan natti barraa'e inni haa qabamu seera jala haa oolu kan jedhu natti mul'isaa maal jedheeni jennaani. Komaandii poostii jala jirtaanaa jedhanii. Komaandii poostii yeroo komaandii poostiiti waan ta'eef waraqaan hin barbaachisu akkasumatti akkasidha. Erga mana murtii mana hidhaa dhatte maal siin jedhan qorannoo sirratti gaggeessaniiru? Qorannoo illee jechuun badaa hin jiru. Wanti isaan jedhanii bifa gorsaatiin gaafaatiin wantoota akkanaa kana poosti gootuu sabaaf sablammiitu walitti bu'aa deema. Maal malee wanti sanaan jedhan wanti hin turreeyyu. Waan ati barreessite keessa wanti sabaaf sablammii walitti buusu tureera? Wanti yeroo sana naannoo Wallaggaatti ta'e wanta aangawoonni mootummaa mataan isaanii miidiyaan dubbatu ture. Sanarraa adda wanta ati barreessite tureera? Ani wanta addaa wanta hin barreesse hin qabu. Akkasumatti torbee lama siidhanii gaafsi baasanoo maal siin jedhan? Akkamitti baate siin jedhan? Mana marii nageenyaa waliin mari'anneeti sin akka ati baatu taasifne maal jedhaniyyuu. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya raadiyoo kan torbee kana asumarratti goolabne saganticha kan qopheessaa ture Hamzaa Hussein kan dhiyeesse immoo Firaa Ol Balaay sanbattan gaarii keessa tura.